Homa miti la sini mbona ebba keessan duwaa barbaadan Masya ebbe amin ebbe daadamde ijoollee koo jiraadha gooftaan isii bakkeetti ogummaa qabnuun humna qabnuun dandeettii qabnuuni hawaasa keenya tajaajila xiyyeeffannoo jedhuunidha hojii kana kan jalqabne rakkinni hawaasa keenyaas hojii kana akka hojjennuuf hojii gargaarsaa kana namoota baay'ee kakaasnee hawaasa keenya akka tajaajilluu fi jalqabanu ta'eera yookaan immoo nu kakaaseera jechuudha. Akka nattan jiraadhaan nanaaf waan haaraatu dha malee kun dhugaa of ajjeesuufis karoorseera. Dhugaa kirrii mataa isaa fa'aa qopheeffadheera dhugaa waaqa of ajjeesuuf. Dhugaa dubbachuudhaaf hamma ammaatti namoota nuyi deeggarsa goonii fi baay'een isaanii namoota rakkina ulfaataa qaban rakkina ulfaataa baay'een isaanii abdii kutannaa keessa kan turan of ajjeesuudhaaf sadarkaa dhumaarra jireenya hadhaa keessa kan jiraatan filannoo kan dhaban waan nyaatan kan hin qabne waan dhugan kan hin qabne dhukkubsatanii yaala kan hin arganne nama isaan gaafatu kan hin qabne kaan isaanii ijoollee kan hin qabne maanguddoota ijoollee hin qabne kaan isaanii qaama miidhamoo ta'anii nama isaan gargaaru kan hin qabne miidiyaa hawaasaa irratti rakkina namootaa maxxansuudhaan namoonni gara laafiyyiin biyya alaaf biyya keessa kan jiraatanii hojii kanatti hirmaachuu kan barbaadanii quuqama hawaasa isaanii kan qabanii hawaasa isaanii tajaajiluu kan barbaadanii hojii keenya arguudhaan chaaritii keenyas akkuma kana namoota gargaarsa barbaadanis sappoorti godhu. Kana malee immoo magaalaa keessa jiraannu keessatti yeroo fundraisingii garaagaraa hin qopheessinaa hojii garaagaraa hojjechuudhaan amma kophee namoota qulqulleessinutu jechuudha. Namoonni kophee qulqulleeffatanii namoota rakkatan akka isaan gargaaranii mana haadha hiyyeessaa akka isaan ijaaranii fi dargaggoota tola ooltota qabnu wajjin taanee hojii akkasiillee hojjechaa turre. Mana kana fakkaatu karaarraa na kaasanii natti ijaaranii waaqayyo isaan eebbisu warri na gargaartan warri na bukkee dhaabattanii jireenya keessan ammayyuu waaqayyo fuulee dhaabuun jedha. Keessattuu kaasuu kan barbaadu obboleettiin Dinqee jedhamtu tokko jirti. Daandii irra teesseedha kan isheen kadhattu maatiin ishee sababii nageenyaaf abbaan warraa ishee jalaa boqotee as gara magaalaa Naqamtee dhuftee daandii irra teesseedha kan isheen kadhattu jechuudha. Gareen keenyas diiniin keenyas obboleettii kana qunnamuudhaan sooshaal miidiyaa irratti baasnee sooshaal miidiyaa irratti erga baasnee booda rakkina ishee namoonni baay'een arganii deeggarsa godhanii fi amma jijjiirama gaarii irra jirti jechuudha. Chaaritiin keenya illee miseensota baay'ee horatee dhaabbata guddaa ta'ee biyya keenya keessatti hojii guddaa akka inni hojjetuuf akkuma kana magaalaa Naqamtee keessatti giddugala guddisaa ijoollee haadhaaf abbaan qabnee fi kunuunsa maanguddootaa ijaaruudhaa fi adeemsarra jirra piroosesiirra jirra. Hojii kana akka hin hojjenneef danqaawwan jiran baay'eetu jiru. Achi keessaa nuun faayinaansiyaalii yookaan immoo dinagdeedhaanii baay'ee cimoo miti. Namoota arjooman baay'ee hin qabnu. Namoota deeggarsa maallaqaa nuuf godhan baay'ee hin qabnu. Akka danqaatti wantan kaasuu danda'u keessaa inni jalqabaa kanadha jedhee yaada. Inni lammaffaani haala nageenyaati. Haalli nageenyaa gaarii ta'uu dhabuusaadhaani akka barbaannetti biyya kana keessaa oliif gad deemnee hojjechuun baay'ee nu rakkiseera jechuudha. Inni gara biraan akkuma baay'een keessan argitan baadiyyaa garaagaraa keessa deemneedha kan hojii kana hojjennu konkolaataa dhabuun illee yeroo garaagaraatti tiraanispoortiidhaan kan nun deemnu konkolaataa uummataadhaanidha kan nun deemnu gara baadiyyaa kana gaafa deemnu immoo motoraanidha kan nun deemnu tiraanispoortiin hin jiru daandii dheeraa deemuudhaaf jechuudha. Isa kanaaf baay'ee rakkina guddaa kan nutti ta'e konkolaataa hin qabnu.
Dhaabbati keenya isa dhugaa dubbachuudhaaf dhiibbaa guddaadha hawaasa keenya keessatti kan inni uumaa jiru. Keessattuu immoo dargaggoonni hojii gaarii hojjechuu akka isaan danda'an, hawaasa isaanii tajaajiluu akka isaan danda'an, ofii isaanii irra darbanii hawaasa keessaa dhalatan tajaajiluu akka isaan danda'an itti argisiisneerra, itti mul'isneerra. Karaa kanaa dhiibbaa inni gochaa jiru dhiibbaa guddaadha. Dargaggoonni baay'een hawaasa isaanii dhiphisaa jiru, hawaasa isaanii gidirsaa jiru, addikshinii garagaraadhaan, araadaa garagaraadhaan, rakkina garagaraa fiduudhaanidha. Kanaafuu dargaggoota viidiyoo kana ilaalaa jiranii fi hawaasa nu tajaajile kana, hawaasa nu guddise kana, hawaasa nutti rakkate kana haa tajaajillu, rakkina isaaniif furmaata haa kenninu. Deebinee hawaasa kana rakkisuurra, deebinee hawaasa kanatti rakkina biraa fiduurra, deebinee hawaasa kana gidirsuurra, saamuurra, hatuurra gara hojii gaariitti adeeminu.